dhufe jechuudha. Bireentinu paaspoortiidhaan mootummaatti kennanne borga nama nuu dhufa bireentichi. Maatiin maatiin baay'isee bojaa akka carraa addeela jiraattanii akka makiinaan tokko garagalee jiru mirkaneeffataniiru. Garuu isii taatee isaan nama shakkii nama fakkeenyaan haasa'u miti. Dhageessanii nama fakkeenyaan haasa'u miti isaanii nama guddaa akkuma sargitan ofii isaaniitiyyuu maatii biraa jechuun faamilii biraa jimmarraa kaleessadha kan Saawudii galanii har'a makiinaan tokko akka garagalee jiru algasiim jechuun bakkuma sana. Sini galee algasiim irraatuu dhufu makiinaan wayii garagalee shufeerichi du'aaf jireenya gidduu jiraachuu quba qabaadheera. Isii ta'uuf dhiisuu boran adda baafadhaa. Du'uuf jiraachuusis boran baree isinitti madanii bor galgala naannoo magriibaatti tokkummaan nu rakkatee bira naa dhaqee naannoo magriibaatti bor tokkee amaanaa rabbii laayibiidhaan nuuf fideeti waan ta'e nu barsiisi. Garuu wanta dubbadhu ummata keenyaan adaraa Oromoo viidiyoo adda addaan hojjetina. Adaraa Oromoo waan hin taane hin dubbatina. Duuteetti jennee ka'ee yoo jiraan si argamte amma tokkummaa wanni godhu namni biyya kanatti namni keenya rakkoo qaba sidii galee deengadda jirti wal jettanii fuuldurumaan namoonni biyya kana dhufu paaspoortii namatti kennu paaspoortii qabaachuu paaspoortii isaa biyya isaa haalii isaatti kooppii kaasee kennate kunoo kennateetti kanaaf isinitti kenna kennachuu qaba eenyuun kennachuu qaba biyya isaa fira isaatti nama isaa toomba deewoon dhabame jechuun itti dhaga'e namni hedduun isaa bishaan biirii keessa buusanii ajjeesaa yeroo rabumti kaan immoo tumanii bakkee baasanii duutee hedduu namaatti rakkataa jira sarraatiyyaan biyya keenya dhuftu waan ta'eef paaspoortii ofii fira ofiitti kennatanii dhufuun dirqama ta'a bareedduu ta'a sila paaspoortiidhaan nama argama malee duwwaa kanaan barbaadamee namni argamu. Riyaadiin keessatti biiroon tokko gala tokko rakkisee jennaanii akkuma ta'etti warra embaasiitti simnee gargaarsa arganneen talatti sana madaamitti manatti cuftee jennaan achii baafnee biirootti deebisiifnee jennaan warri biiroo immoo amma nyaatan kennanuu fi dhukkufataa jirti du'aaf jireenya gidduu jirti ijoolluma naannoo keenya ijoollee jimmaatti isiin immoo keessaan tokkummaattan kennaa informeeshinii jiru hundayyuu isin naa gargaaraati akka jedhe gara biyyaatti maatiidhaa galchan naa godhaa tokkummaan kun nama tokkummaan isin itti himu ijoolleen Oromoo jala jirtan immoo deengadda gaafan mucaan kun jirti jettanii hin dubbatina maatiin kun du'a lama isatti ta'a siniin jedhu maal jedhaa turtan maalan jedhiya duuteetti jedhaati fudhaa yoo isin jiraatte silaa gammachuu daangaan qabne Oromoodhaafis isiniifis yoo immoo isinii duutee jiraatte rabbitu fidee silaa duuteetti siniin jedheera duuteetti itti qabadhaa jennaan ummanni akkanan jedhin mortuu ati waa mortamoo naan jettani amma haasaa Abu Daawud irraa waan an wadde wayii shakkii wayiin qaba. Kanaaf maatiin amma tokkuma waan siniifu akka waan isin jirtutti ilaalaa jiru maatiin. Wallaahi yoo billaahi. Ammas hin beekamu waan amma wanti hin addaan namaa bahu mootummaan biyya kanaa inni namni tokko du'e ishaaraa guddaa kanaaf. Haasaan kee Abu Daawud tokkummaa hubachiisi. Haasaan Abu Daawud fudheera. Garuu nama du'eera jedhamee shakkii wayiitti jiru jira jechuun hin ta'u. Isinii galee shakkiin amma parsantii 90 duuteetti waan ta'eef. waan dhageessan kanaaf Abu Daawud isaan jedhani jiraattus waan an dhaga'eessin jira amma adda baafadus karaa mootummaa jettee namaatiin haasaa namaatiin immoo hin danda'amu haasaa namaatiin kun nama lubbuu namaa waan ta'eef duutee yoo jedhame Abu Daawud yoollee hin jenne duutee jedhame jennaan mana hakimii siin jirtu nu bartanii wakkilinaan barreeffamaa jira waan ta'eef duutee mana hakimii kana jirti ka jedhu akkasin guutummaan guututti nu qabattanii dhuftan barbaannan iyyuu sinirra. Rakkoon qaba abshira. Sanatti dhiyeessi kan hin danda'aniti. Rakkootu kun jira abshira. Isaan amma fakkeenyaaf informeeshinii akkasiin qabe waan ragaadhaan malee deeman waan ta'eef isa dhagaan sana dhiisanii. Isa dhagaan waan jiru amma isa sichi ragaa isa bornuu dhufu karaa mootummaatiin karaa shoortaatiin waan nu qaqqabee jedhe isinitti himna malee akkasitti waan nama dhaga'e isinitti himuu hin danda'an. Akkas.
Kanaan akkasii mubaarakii waanuma hundaa'u. Baanii arganii yookaan nama ofii beekan erganii maqaa isii guutuu akkasiin duute jirtu mirkaneeffatanii nama himudha. Borii jedhaniiru bor tokkummaan deemee akka inni laayibii naa fidu. Abdiin qaba bor galgala naannoo Magriibaa keessa laayibiidhaan seena bakkuma jirutti akkas tubadhaa asiriin jennaa. Warri ol galtan immoo yoo bor qaqqabsiisuu dandeessanii bor siniifan fuudha. Addaabboor keessa. Addaabboor keessa qaqqabsiisuu hin dandeenye immoo ollatti seeninaa dhageessanii. Isa kana quba qabaadhaati amma waan danuun qabadhee gale. Inumaayyuu warri sadaqaa Ramadaanaa kennamuu barbaadanii rakkoo tokko hin qabu. Dhageessanii buleettii keenya biiftuu kana. Paaspoortiin birrii 10,000 lafaa qabdi. Birrii 20,000 qata. Tikeettiin Dubaayii dhaqu meeqa jiru? Tikeettiin Dubaayii dhaqu meeqa? Kan paaspoortii 20,000 jalaa hanqata. Waa hunda intala Oromooti. Haadhaan qabdu, abbaan qabdu, mana namaa wayiitu hojjettu. Oromummaadhaan. Egaa Oromummaadhaan maal jedhanii hin beektu? Ati warra laga keessaa yookiin immoo oboo gargaartaa deemi jedhanii ari'atanii. Ijoolleen Oromoo Oromummaadhaaf wareegama kafalaarti. Tikeettii fi birrii 20,000 qofa naa guuttu. Oromoon onnee qabu Oromummaatti amanu akkuma siin Oromummaadhaa wareegama kafalte mucaa kana birrii 20,000 fi kan tikeettii meeqa jettan waan 100,000 geenye barbaada baqa. Ofirraa cufuun barbaade dhimmasi. Kana malee lamuu sin rakkisu waa isi. Akkuma isiniin jedhee waa hunda xumureedhaa fi tikeettiin 60,000. Birriin paaspoortii guyyaa lamatti baasu birrii 20,000. 80,000 bicha. Barbaanna akkaawuntii qabdi. 80,000 sana naan kennitanuu Oromoo mucaa kana. Intala Oromooti. Kunoo isin bira jirti. Haadhaan qabdu. Hin boo'ini biiftuun bohaarti moo waa isaatti? Biiftuu as ba'i. As ba'i hin jedhe. Maa boosa? Durattuu dandeessitu haasaa turte amma mooni dubbachuu jammarraan boo'ichaan tamaa boosati. لا والله كله سيجونا سودة تدي أنو آري أرجع كله سماه أرجع ترينا أرجع متى نبرة أيه أرجع كذا ما توقع في تيفي ريكاردي في تيفي وهم في تيفي في ليلو والله بس إنه جينا سودة دي آرين ما تاتي سنة يا دوما والله أنا مرة كاتي مالسين تيفيدو جولي جماعة توميتي يكو أنا جولي جماعة يتكاسين تيفيدين بندق وطانان أكتيجي تيري سين تيفيدو وأنا سين أشوف تنام بيكا غرانا ياتي غافن دبي إنجرو وري أرجيتني لا غافن دبي إنجرو غستي كورو رتة هاتي سي غفدا الجدوبان نيكا هاتي سي إسين يووا هندا سين تيمان مالي نما لافتن هيا أبديو جتاني كيس سانفار رسول جمرتني ونيجا رانا نيات هاتي سي تكو متان تكانتي دوف يروسا سبيجي جلما غتة مغالا كيس تودنتو دوته بكيت جلافتي دوانير تكانا ونسي بوتشوس كانا دكما سنتي مو قبلك سيفتي مو چاهيگي تنشني سيمي دما يونا مسيتي نم نسمونين كنيتا لوكاسين سيدي غالي يونا مسيتي دوغاجي تو تاتي سينما هاتي سي جلا مراتي قلبي دبدي مچادر بيته بدي بكي كيس تودمتو اكما نمني قلبي قبي بكي كيس تكفي اف كفته جلافتي كانا وانتي اكم gargaara na godhe mucaa kana wanni biraa keezii wayin jiru abbaansis hin beektu warra qalbii mataan tuqamee jennaan ilmoo gatee deemuufi warra qalbiin jalaa darbinaan magaalaa keessa ilmoo ofii baatee deemu ani na yaadadha gaattiraatti moominaa jennaan yaadattu ijoolleen gaattiraa مومنا جنان جرتي قاترا كيسا جولي قاترا كتما يوجراتن مومنا نلمو ارغتي باترينت ارمان كنيتوف نياتن كنيتوف سبيجي مال نياتا كنيتي ارمان كنيتوف نمني ميكا توتو دبرتوني نانو كينيا توتو باتري دو كديم يرو توتو تكنني تكو سي افاني تكي سكاتي
Puuxxoo sana irraa fuutee xiqqoo sii mataan nagaa miti. Mucaa kana jala ajjeesuu fi jetteeyyi puuxxoo kana gatti namni hin mufatu. Namoonni naannoo keenya duuka deemanii ammas rabbii jedhuuni isa kaan dhagaan rukutti nama ofirra narkaa fudhachuu fe'anii qabalee eeyyamsiifatanii naannoo eeyyamsiifatanii dubartoonni naannoo keenyaa wal ijaaranii nayyaa dadhaa xiqqoon ture. Humnaan halkan qabanii bakka siin ciistetti bakkee keessatti ilmoo irraa fuudhanii guddiftuutti kennamee namoonni naannoo guddisaa turani. Dhageessanii namoonni naannoo guddisaa turani. Mucaan sun guddattee eessa galtee yaadanne yeroo naannoo godhamu. Mucaan namoonni naannoon keenya dubartii maraatte sanarraa fuudhan suni guddattee dhuma bakka geesse moo maal taate ka jedhu hin gaafanne waan dhuggaa 20 meeqaan seetti mara. Mucaan kuni haati nama irratti darbitee badde. Mucaan garuu yeroo guddattu haadha qabdi waan ta'eef mukarraan dhalanne waan ta'eef haati koo eessa jirti jennaan namoonni guddisanii itti muudidan nalagaa anseenaa gatti qoradheeffan. Ishiin namni siin miyuutichi godha abduzee ka jettu miyuutichi godha maaliif beektaa tokkoffaaf akkaawuntii kijibaa barreessite chaa'u. 1168 duwwaa 7 Tifu, irra deebii barreessime maaster. Tifu nama jedhamtu barreessaatti akka tiifuutti barreessaa. Tiifuu maqaa wajjin barreessaa qubeedhaan quba tokko itti barreessi jalqaba. Eshi meemee gabaadhaa nu galaa gaa fudhattanii footoo kaafattanii. Intaatu mul'atu meerree mucayyoon nuun kan maaltaasitti. Kunoo jalatti barreeffamaadha. Kuma tokko kan ka'udha. Argaan jiru biriin na bira hin jiru abbaan. Dhiisi obboleetti siin fida dhiisi. Ijoolleen barreessinaa kanas. Galatoomaa warri barreessaa argan. Maqaa bicha natti himtu qoyyaa nam fida. Akka gaariittan sinii fida. Natti himaa maqaa. Zabdituu Darajjee. Zabdituu Darajjee. Eshi qoyaan fidaa raadhiisaa. Galatoomaa warri barreessaa artan. Fideeraan Feesbuukii irratti maxxansee keen achirraa footoo kaafadhee isinii fidaara maaliif gaafatamummaa qabaa qoslaattaa dhabbaan barbaade jalatti waliin dhahaara hattuun tokko tokko. Isinii man fida akkaawuntii kaan hin galeetanii yoo waan linkii kennillee kennu koppiliinkii godhaa namni haadha qabdan namni obboleettii qabdan akkasii namni qophaa hin jirre rabbi jedhaa koppiliinkii godhaafi. Qophaa hin jirtu intala Oromoo abshirsi wajjin jira jedhaanii kun oola. Nootii qabadhaa hundi keessaniyyuu obboleettii koo footoo naanii nagalchaa nootii qabadhaa akkaawuntii fudhaa ol galaa waadaa galaa. Mee ol naa galaa gaa ol naa galaati waadaa galaa. Ol naa galaa waadaa galaa. Abdii meeqa jette ati hin galmeeffannaa hin deemee abdiin takkaan galcheera birrii kunoo takkaa meemee takkaa meeqa galchite birrii 5,000. Thank you takkaako follow godha bannaa tachu takkaa wallaggaa anu follow si godhela galatoomi obboleessa koo meerreesseerta follow nan gooneetti takkaa follow si godhela ulfaadhu galatoomi akkasii oromummaan follow godhaa hundi keessan bannaa tachu takkaa galatoomi jedhaani.